sirraan jaaladhalle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيني كنا شيتشا فيسبوك رانا مرة سنة ديبي جاها ديبي سنة في جيرو جهجولا مه وان إنسان جدا والجمان إلالا كان دوبارتيسيس كشيكا كنا تكيس كان إيراتيس كشيكو تاتينا تكيس ومن يبي جهجولا أمانتا وفي اللي أبو فدي من جروان تيف كان في obboleeyyan kiyyaa waan akkanarraa ufaa qusannu namni lammii ofii jibbee biyya ofii jibbee jechuu miti. Namni akkuma isaan jedhan amma shee jamaala sirratti amantii kiyyas ni jaaladha oromummaa kiyyas ni jaaladha jedhan dhugaadhaan. Namni tokko ammoo gandummaa wal qoodutti kunoo nama sheekaa ta'e kan akkanatti nama arrabsuuf nama abaaru heera malee heeraaf seera malee gadi ba'ee jechuudha ni jira waan ta'eef mee maal jedhan isaa walumaan nageenya. Rakkana dhaawatu sirraan jaaladha amantii tiyyallee ni jaaladha saba tiyyallee ni jaaladha biyya tiyyallee ni jaaladha takkitti na gurra isin calaw asirra waan agartay naasana ani gartee khabajaa amantii tiyyaaf saba tiyyaaf khabajaa safuulleen beeka aadaalleen beeka amantiilleen qarabbi na barseen beeka hunda wallaalu gartee hunda beeku baadhu hundan wallaalu takkitti na gurra isin calaw viidiyoo tannaa dhaqqabsiisan obboleeyyan kiyya namootan gartee waan hin taane oofu mee viidiyoo kanaan isin garsiisa rabbi subhaanahu وتعالى وندخيناه هاقت يلشو ربين قرتي ربي خلنا ما قتلت بريجان جنني سنار كنجرو بريجان كيا نما هن أبارنا أكر رسولي تنما أبارتي نماني أبارة إسنيس دعاء قد أفا بيرا فيو فيتان كيسان دينين شيكوتي كري أني وانين أركي غندوم مان أركي أبي خنرتي نمني نان نوداف أبي فلولو جرامله هاكا ولين قرتي dhaabbachaa hin jiru ilmi namaa haqa waliin dhaabbachaa hin jiru maaliif jennaan abbeen jibbu marraa ta'eef hundise kallattii keessaan namni waan natti ergu yoon isin erge maqaa sheekootiiti maqaa ustaada naannoo jimaatii badaaqiiqatan gartee rabbi sodaadha antanumaan isin hin jaa keessaan waan dhufu kan na arrabsu ka waan arke jiru ka bartee dhugaadha asirratti maalinni namni nama arrabsullee ijoollee namni sheeka xiqqeessullee jechuudha ijoollee naannoo jimaatii jimmallee maraamiti jimmallee taamantaa falmattu kunoon jira kan akka ustaadraa yaabbaa macca meeqaa kami garuu warri akkaan gadi jedheetiin abbichuu jedhu yoo shayni tokko ol ba'ee siyaasaa wayii dhugaa irratti dubbate suuraa isaa gaggalabbatanii eksii irra kaayaniitiin maqaa itti baasaniif jechuudha hin arrabsanii hin tuffatanii jechuudha isa kana yoo kan osoo waa takkan hubanne jechuudha ol ba'eetiin nama abaaruu nama arrabsu sheekota teennas maqaa balleessu maqaa sheekaa baatee inni kun silaa sheeka jedhama na fakkaate akka isaatitti malee naaltu sheeka jedha sheekummaa wayiitu hin qabu namni biyya ofiitii biyyaanne abbichuun akkana nuuf ta'e abbichuun akkas nuuf ta'e dhiin ilmaan oromoo maasota meeqaa kamtu dhumaa jira ilmaan oromoo keessaa meeqaa kamtu dhumaa jira abbichuma inni faarsu kana nama meeqa dhumaa jira jechuudha Haacaaluu asitti Haacaaluu durastis meeqatu bineensaan baddaa keessa nyaatamaa jira gatan ajjeesanii gatanii caakkaa keessatti bineensi nyaataa jiru jechuudha baay'eedha kana laalu dhiini nama kanaa ittiin dhagahamu mee nama akkana kana fa'a inni oromoo miti haga deemee lammii isaa keessaa namni waa ta'utti inni abbichuma faarsa kalaas bakka haga yookaan galteen takka maqaa oromommaatiin mana isaatti waa galutti jechuudha yookaan namni isaa du'u yookaan obboleeyyan du'u yookaan abbaan du'u jechuudha hamma kanatti inni abbichuma faarsa jechuudha namni kenna jechuudha nama tokko garuu inni oromummaa ofiitii fi dhugaa fi namaafillee biyyaafillee falmatu ni jira jechuudha kun waa takka ittiin dhagahamu ol ba'eetiin waan biraa haasaya. يعني لا إله أك بسم الله الرحمن الرحيم تجون بين فاد في وانا مانجا دبرتين فان ألف كم الدابتا ألف في بان غراغر ما مالتين ما بينته كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مولك أمنود في سيرابس ما دي وانك كناتون أبي في تنفيش في شخا جدا ديمان أنا قرت أبي تلي نمانو فيديو خنا دا ودا guys أنا صح إسين أمري مديرة أجي فدا namni dhugaa falmatu waan tokko irraa dubbachuu hin dandeenya yeroo ulfaataa yeroo hammaataa akka guyyaa hadhaa sanaa jalqabee jechuudha akkatti wal jalaa hin callisnee fi yeroo nuti deemaa jiru kun waan callisanii ijaan wal laalan waan hin taaneedhaaf walirraa dubbachuu qabna waan ta'eedhaaf amma jedhee jechuudha
yeroo munaafiqni deebi'ee amantii keenyatti duulutti keessa jiranuti. Meelaala rabbii Yeroo munaafiqni amantii keenya duulutti nama amantaa ofii nama dhugaadhaan falmatu inni biyyaafis amantaa ofiitis falmataa jiru akkamitti munaafiqa jedhaan inni garagalee matammaan isaatiyyuu munaafiqummaa tanaayyuu baratee as ba'e malee maaliin akka munaafiqa jedhanuu hin beeku aslaan. Keenya irratti duulu keessa jiranuti. Nama biraa miti an tokkicha Naasir Hamzaadhaa dubbachuudhaan barbaada guyyaa irraa. Naasir Hamzaa munaafiqicha guddaa jechuudha. Dajjal irraa dubbachuun barbaada. Subhaanallah. Meena baay'ee nama ajaa'iba. Kabajaan ture yeroo dheeraa bira dabarfataan ture namichi kun maal ta'e laata? يا حبيبي مكان إيه قرتي عبدو زاكر أتعرف قرتي ما معنا قرتي يعني منافق ربين جي قرتي كان سورة بقرة خيس ربي سبحانه آية قرأ سديم وين راساي منافق يجون درسي قرتي لا هؤلاء ولا هؤلاء أمنتين كوي تشوفر منافقني أمتها قرتي كافرة وجراتا منافقة وجرات إيه نسلا كان أما أبي وجين أبي تجو كأبي دي قرو ظلمي رتسلا كهكاتي إيه يا أبو لسه ربي سياقات يلتو أنسلهم بيخو نلهم بيتو ربي سياقات يلتو فيديو كان خيسا تقولتي أصون دقي فردو وان قرانا من يعطو في سنهدون دقي سنفين أسخيسا تلي مقاخ يوان نديفين سنفين وان هدو وان نمنا ما نجن نجرى دقي فردا ياك انت تطاخر من انداد الرقو ما اندك الزبط ما الناس قدروت انداد السبو حسبنا الله. أفانا ما نسي ما تنها سيدين بيا كيسو ما نسو تلتي mana narge te abiyya amare ne bitu isi male islam ma bitu ustaz mali saati islam ma ne inkam bana da adas boris ya ummati islam kan ratto jechu qabdani gara abiyyi kenya te jechu abiyya amare ti gara situ qabde jechu da jala ustaz kenya ur jala chuf never aisulu hindandanu ga kanan dandanu jechu da hindandanu abiyya amare hindandanu jallate jibbite wonni kun ndi goda majirtu wonni ustaz kenya jefa majru wonni goto kenya jefa majirtu abiyya amare dibala abiyya amare jallate jibbite mata hada sani gadi gadi ke samulcha inna lillahi abiyya amare jechu da شوف sababa Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sheekha jedhee koofiyaa godhatee tini nama intina mudawwara godhatee as baheetiin akkamitti inni haadha isaa mataa gaggara galchee jedha akkamitti namni sheeka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kuni kabaja haadha sin qabu kabaja abbaa sin qabu jechuudha. Akkamitti haadha kabajamtu haadha jaalatamtu tana wallaalee inni kabaja haadha irraa fuudhee haadha irraallee fuudhee kan irraa dubbatu irraa fuudha anatu haadha si gaggara galchees gaggara haa galchu inshallah ilaahiin. abiyya amare dibaa jechuudha ustaazota keenya jaalatamtoota kabajamtoota keenya ustaazaa abbaa macaa nama sagalee isaatiin jechuudha nama sagalee isaatiin jihaada lolee jechuudha diinii islaamaa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa jedhamtu akka addunyaatti nama diinii islaamaa haala isaa fakkaatu nama babal'isaa ta'e jechuudha hamma inni gargaarsa godhe diinii islaamaa nu keessatti babal'ise garaan keenya qalbii keenya akka jawbar anaa fi warra minisootatii fi gartee Naasir Hamzaatii fi Abu Mu'aaziitu raayyaa ajjeesuuf maallaqa kafalee wanta jedha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aboo baleessa islaamaa rabbi subhaanahu wa ta'ala sodaadhu raayyaallee hin beeytu harki ta'e natti hin fakkaatu gartee raayyaan sitti hin kalaa'u amantii walii qabna yoo naannumaan gartee ta'e malee raayyaan sabaa fi sablammoota hunda gartee kutaa hundaati tanafirraa dhiisi Ahmadiin Jabaliis Ustaz Kaamil Shamsu Kanadiin Sheekootiin aalimni gartee islaamni nuti hatta amaarallee maan taane hundi isaaniitu innamal mu'minuuna ikhwaana nuti obboleessa kiyya rabbi siif haa galchuu daqiiqaa wayirratti mee waan inni jedhe dhaggeeffadha asirraan isinii kaaya qo'e. wanti isin qopheessaa jirtu ustaaza keenyaaf du'a bara Dhaggeeffadha mee. du'a turuu qophaa'aa jira yaa ummata islaamaa kana ofirratti beekaa deemaasin Naasir Hamzaa namichatti jedhamtu kun jechuudha warri minisootaa walumaa galatti jechuudha islaamii minisootaa keessa jirtu guutuutti walumaa galatti jechuudha nama du'aa ustaazota keenya irratti farramtee kaffaltee jechuudha ustaaza keenya guyyaan duutee eeggataa jirtu jechuudha ka ustaazni keenya qorabbal kaabaa simbirri bukkee isaatti lafa buunaa kaajeessisaa jiru eenyuni Naasir Hamzaatiif Abu Mu'aaz nama jedhamtu sana jechuudha ummata kijibduu jechuudha munaafiqoota masiih dajjaal jechuudha munaafiqoota Naasir Hamzaatii fi Abu Mu'aazii munaafiqoota masiihoota dajjaal waa hindu jee waan arraba arrabni nama hin jenne irraa hin malu huccuu akkana uffachaa arreeda akkana dheereessaa arreedaas gartee arrabsaa yommuu fadha sunnaa rasuulaatiin hordofechaa akka namaan jechuun kun amantiin teenya akka nama na jenne
أمنتين إسلاما كتنا ما جد حبيبي قرتي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قرتي وهم داو حكمة بكم سنين ما يعمل قرتي متى قرآن كيس أفرتني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الرب يقبا سبب نزولك وبريسخية يا مكان ساتو عبد زاكر أحمد رب سبحانه وتعالى صدادو كاكيتي خنا خمبري دان حواسا في تأسين دراس ولما يستاذني في تأ خنا أمانتي داف قرتي بكا هنبوتو سبب اللي بكا هنبوتو ولين كمنا قرتي وهندا ولين كمنا رب سبحانه وتعالى سهاجت ياتو أنوانا كانت اللي يادو نللي قرتي منامت اللي أبدت اللي وانا كنا وجدتو لبونا ما تنا قرتي إسلام وبرسخي يريسي خن سبق يريسي لكو بننسوتاو شريعة أنت نكت جرة أن برسيفته وإذا ذبحت يوا جرة أتن فأحسن الذبح قرتي جراتي تولتانو جت المنا ما جيتانو من تفادين رب سبحانه وتعالى سيعقد ياتو مناما وانا رجيتها سواجر تنفكات يا أبريجان كيا يا أمة إسلاما يعني كإسلام تناس كربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى كتاب خنت أمانو ما ختامني كان كتاب قد خنت أمانو نمني كتاب خنت أمانو كجيب أكنا خنا في الحديثة كجيب ربي سبحانه وتعالى إنجالته كان قرآن خنا لقومسو ربي صداد أمانتي ولكمنا قرآن خنا ربي سبحانه وتعالى قرته إنما المؤمنون إخوان جي إسلامني أبليني نجي كان هذا قراتي به درن إنما المؤمنون إخوة أدوات حسن قد جبيس ربين أبلومان إسلام مليهن جرتجي الأخلاء يومئذ بعدهم لبعد أدو إلا المتقين وياك إعمات اللي نمنون دي الداتي هذا تيتي فباخيتي في أتيتو الداتي ور ربي يتشا والجالة أبلوما إسلام مليه وانا كان خنا نمتهم برجاجيسين وانا الدولها سويت قرتي إسلام ما هنك أبدني إسلام ما رنجرتو الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قالني ربي فاجو كان قرتي واجرخي مناخي دفني أمانتي سرعين فراتين كرب سبحانه وتعالى إسلام مرتي ما تيجي أرجمني قالني ربي فاجو وبليسخي أبدو أمانتين قرتي أبدو ذاكر سير كان جرتو قرتي سابون مالين سير كان جرتو منافق ما ستنا ما كانتو رسولنا ما تكان جنة يوم من تقوى حجته كوني ملتو منافق ما تنا ما نجامره كوني منافق بكر رسولنا ما يتديه في دي رسول لستي تخنيه خوته لستي قرتي قلمي سا قرتي ورا منافقة وانا كنات لنا ما نجينا يرو خنات دمت الدمباسو أكفيتو أبي نمبو أورو موتوم ما أسندرا درجي رايقله مليلي رايقله هند في الرابوسه نبو ربي نرابوس ظالم هنداو كان أمانتي تينافتو كان سبا كان بيجا كان نوتو ربي نوفخنا بسماني فرانيس أمو نمتو كوغرتينا نوت يتيف إنديكرو أبدا هكول إن دابد إسلامني أنت كت مثلا نسني دابو بريانكيا ربي سبحانه وتعالى سودادا فيديو نما تداجرتني عن حرامي في حلال وربنا برسي سرانين بيها أمو شريعتين نخي سكت في الرابع دعاية شنو ما نمتو كفر يتخلتشون أبي دعاية مال غناف خلني غونف مال غناف أبارف الرابوس مالي ولو هادتي سنيلي وصوتاتي يا أيها الذين عملوا قرتي والرب تمن قرتي قوموا دابدا قرتي بالقسط قرتي دغارت صبرتي متي دغار دابدا جا وكونوا مع الصادقين ورغا دبتو كان قرتي وان اتن تو قددبو سدجرا وبليسو ربي سنها قد يلچو قرتي جنن نور كنجرو عذاب نور كنجرو انت نمان سنينجا فيديو رغي فدا نسو ربي سر اجراتو دل سر ربي سر اجراتو جا لا نافسانا كسر اباري يا أمة إسلاما بيكنا ما جت تسيب بكا جبت ربي كيسا كذا يا أمة من إسلاما خبي خير نتياسا وجر يا أمة إسلاما جا إنا لله وإنا إليه راجعون إسلام ما خيسا نباسي منافقا نقول ظالم توتا إسلام ما أمنتين كابن جتا إسلاما يرو ديني كينيا يا كميجا يا أمة إسلاما نتي أستاذ تكينيا دبني جتون علماء تكينيا كنا دبني جتون جرينيا مثل إسلام بودي جرينيا فين نكيا كتوي جون ديما أمنتي كينيا تروبو كينيا إن بيجنو akkamitti inni nuti ijoolleen jimmaadha amma bakka kanatti nuti ijoolleen jimmaa jedha adda uf baasee jechuudha gonkumaa hojimma qophaatti baase أمانتين عالمنتي إن الدين عند لس أمانتين الدنيا هون دجر نم نندينه كسمة جا خنان نوم دا خجيم خولجا خان شوا خارسي خان جوجي خغرتي خان شوا خان بالي خارس هون دي ساد ولجا شوا هون دي أمانتي سانة موتوني جالسة إرتي دوا أنا لنا كسمة رتين دوا بيبيعية أمانتين ثاني ردوا أمانتي إسلامات ثاني ركعهم إن شاء الله أمانتي إسلامات خاني رب الرهاو إن شاء الله ناس هم زانا بالتسجيل نم جتني عند دخولي أتوه كان زيتو كي جتوا أتوه بيجي أمر أنا كتير على تيجات هذا كون جنوا مو كنا بيجي أمر جمان تقول أبي جتوا أستاذ من جمان كيسان لا تنا كدوان وكاد جفموتي هات
مسجد عمل النجاشي مقالا قد تفنى كيسا تكنو قدام ساجرودا دكتور أبي أحمد جتون نما برين قدام جتودا وان بيجي كينيا كيسا تعدمه هم بيكنه جتودا بيجي كينيا كيسا توانو هم بيكنه موت الدنيا وامي سني متي فرعونه لعنة الله عليه فرعونه بليساخية نبي قدس من إساخي سقدت سانو غلطا متي ان ابت بني اسرائيل غبرتي غرتي چون قرسيتي جرتا لبو اساني فيتي المان اساني كان ديرا جيستي دوبرتي ديفتا اجيچ ابن سكسوم تيجرا فرعونه غلطا ان ارغن ربي برا المان ما برا هل ارغن وان ابن نغد نصرتين قرينا واتك غرتي واني غرتي دمته تون وتلك نعمة تمن علي بس ايغو وانو غغودي وانو تتلچل غودي سان غرتي وانو هيمه تنجرت وبلجانكي سني ان شاء الله تعالى ان تنما يرو غري دبين وفتي سياسه في غندوم نما وفتي اما ولكن ان غندوم جالدا انجينا غند ترى دنيني ما دمله اندا ددون غرتي غند خيرا يونم تو غدغور دلغه حرارتيني ما جيم رايس سمني يو دغور ولو ما هم نمله واني برا غرتي انجرتو بلجانكي ربي اسنها قچلچو اني غندوم جالكسيسو منافق اللي هم بربادو جنة سينون بربادا الدنيا تنالت اللي بنسمة بربانا قرتيو بريجان كي سني ربي سناقة جالشو وانا كامتانا مرقبسو وانا مبوچسو نمني توقو قرتي كم لفاقه منافق ما في ورجها نمنا قولون إن المنافقين في الدرك الأسفل يكون مانجي توني وان هنتاني كاجل فما ربي سبحانه وتعالى سيحاقة جالشو عبدو وانين سنجو هنجرتو يرو منافق ما في أمانتي تينيا كهي ست كان الدولو جراني إسلامات ومانتي تينيا الدولو جرا دي بي قرتي دنگت أنا كما تساجتين وان كان أركي يعني قرتي ورا من صوتا هوندا ومنافق إسلام ما إنك وانجئ يريرو مخاناف بلا علي فجا كان جرو خنان نما دقي مقرتي وانا كان فقطو بليانكيا ربي سبحانه وتعالى مدخيناه هكا جلتو أنت نوانا سينجا إن شاء الله إذا أبي أحمد جتو ربدي ناصرم زاي سابا سيرابتي أبي أحمد كيك يا أمة إسلاما أستاذ رايا جدي سولي سادي لعنة الله عليه إنا لله وإنا إليه راجعون يا أمة إسلاما كان ما جتو سي ما جتو دولا ما جتو منافقين وتنفرون دولا جتو كان أبين لعنة الله عليه وانت فتحات وانت لجت عادياتات وكان الرد أكا سيدي أبي أحمد جتونكو أبي أحمد جتونك أبي أحمد في أمني إسلام هذا تيجي تو بيجرم تكيسة تأكوا غريلا مفاتنا على ما كان ترت جتونا حتى مو متمن استراحة هذا في جتو في تمو كيسة قلت جتو أمني إسلام كان يجي تلو في أبي أحمد ما أمجي ما أبي أحمد jarri tuni gurra garagalchite uffatte malee waa takka irra jira malee gurri jala garagalee itti uffatamuu dhabu natti fakkaate sila namni akkamitti namichi makana faarsa sila akkamitti namichi makana faarsa osoo dhiini ilmaan oromoo akka bishaan lafarra la'aa jiru osoo beektota oromoo keessaa cukanii hidhaa jiran argitee mucatti walaleessitu eenyu maqaayisii walla maqaayisiin irraan fadhee jira muyatti xiqqoo waggaa 9 sammee maalii fidhame osoo kun argamu jechuudha eshi tayyib uma isiin jawaar wajjin dhaabattee suuraa kaateef moo uma isiin oromoo taateetiin waa'ee oromoo irratti walaleessituuf moo muyatti waggaa 9 hidheera abiyyi nama inni jaju kun waan godhe jedhee inni jaju kun sabiyyi waggaa 9 maal beeytime kuma tokko hin beeytu jechuudha hidhee jechuudha ma hidhaa keessa jirti inni amma kun akkatti kun fincaan fixateetiniin abiyyi jedha kun akka waa godheefi gurra garagalchitee uffatte yaa sheeticha rabbii jedhi kaleessa jechuudha ajaa'ilu hojjetanii Abiyyi Ahmad jedhamu ofuu isiitti fuuldura saree seentee jirtu kun ofumaa majjeefta ofumaa nyaatte kana immoo kan mul'isu ragaan kanaa gochanaa asirram zaadatti dhaabattii makkidaa keessa teessee jechuudha gadi albaatu irratti jechaadha yaa ummata islaamaa. Kaafiraa wajjin nagee qabnaa jecha anaaf akkamiin nagee walii dhabne namni kaafiraa tokko abdoo nagee sirraa harkatee ana akkamitti nagee sirraa dhabe baleessa kan islaamaa kan sabaa amaaraa wajjin nagee harkattee afaan isaanii haasawaa akkamitti nagee sirraa dhabe yahudaan nagee arraba keetirraa baatee nasaaraan majjuusaan cufti baatee obboleessa kan islaamaa akkam nagee sirraa boo dhabe gaafii marnaa deebise. منافقما بكنا أمانتين تاني لما كنا منافق أجتة نمر مقاس سن نافدين سنجا إن شاء الله تعالى نما أمانتي أردفنا فكاتا نما أمانتي تنرى اللي يوا خواهو بتوتاتي سنين سنجا إن شاء الله واني برات والإنجنو إنجرتو أسمرتين إسنرا جوابسا
waan hedduudha viidiyoo dhaggeeffadhaa feesbuuk isaa jira dhagaa maal isaa balleessu ustaadhaa isaa Abdoo Zaakir amantii Ahmad islaamaatii fi poolitikaan siyaasni waliin daldalamuu qaba jechuudha. Gochuudhaaf weelkaam siin jedhee bakka nagaan dhufte amantii itti muudi ittiin taane jiraate waalaikum salaam warahmatullahi masjida soddomii shan irraa gube abiin kee kaate akkanatti irra iyyituuf inni hin gubne yotte maan hin gaafatin eenyu gube Oromoo irratti manneen gubaa jiru eenyu ana moo si bakka biraatiitti fidee gubaa jiru eenyu mee deebisi an gubaa jiru uummata hidhaa jiru abbaa qeeroo hidhu miskiina yataamaa maal deebisan gurra garagalchanii uffatanii hundi isaaniitu warri abiyyi jedhu ibada sheef osoo waa beekanii jarri nuyyuu dhiiga ilmaan Oromoo kara farra yaa'aa jiru fi daa'ima waggaa 9 hidhamte ittiin dhagaamu xiqqishuma siida jaratti dhagaamu miti namni gurra garagalchee erga uffate ta duraa san akka abiyyi arge malee duuba deebi'ee dhiiga ilmaan Oromoo argaa hin jiru hamma ilmee isaanii keessaa biyya keessaa ta'es biyya namaa keessa ta'ee galtee wayii maqaa Oromummaatiin mana jaraatti galutti waa takka jarri kun jara of beekaa jiru miti. Haga amma jararraa waan taane osoo jararraa maqaa Oromummaatiin namni tokko miidhamee silaa gabbaatee falmatti ture. Kanaaf seenatti Geetaachoo mucatti waggaa 9 ta'an maree fi jedhee duratti dubbadhee ture sanii maqaa isin irraanfadhee amma yaadadheerama seenatti Geetaachoo. Maal balleessimee miskiina rabbii sun fa'aa jechuudha. Inni hadha kun abiyyi sheekata maqaa sheeka yaa Allah maqaa sheeka balleessuudhaaf yoo akkanatti amaamaa fi koofiyaa fi mudawwara godhattee as baatee liibii waraabuu kee kanaayyuu silaa sirraan eeggamu. Kan bineensi nyaachisaa jiru eenyu? Mana mootummaa dalagu keessatti kan Daani'el Kibrat nagee harkatee uummanni Oromoo kan nagee harkachuu dhabe eenyu? I don't know. Yaa uummata kiyya ani I don't know waan hin jiru gartee yeroo garii nama dhibdii dubbiin deeggarii yoo feete daalimaa hojii fuula rabbii dhaabbatta sanuma. Mee biyya amma Itoophiyaa jabaadha Itoophiyaa akkana taadha Itoophiyaa akkana misoomsina jedhee haasaa malee warri hidhame hidhaadha gadaadhiifamu jedhaa jira warri akka Baqqalaa Garbaa warri akka Jawaar Muhammad Hamzaa Booranaa warroota hidhame sanirrattu ammas daa'ima sabiyyuu itti hidhanii jechuun mee jarawaa beeyti waa'ee siyaasaa poolitikaa beeyti jedhaniitiin yoo hidhan eeshi ta'e sabiyyiin tun poolitikaa beeyti maal haasiti yoo walaloo ofii gadhiifte malee jechuudha sanyii Oromoo lafarraa duguuguudhaaf jarri ammoo kunniin warri Jawaar deegaa intina abiyyi jedhu kunniin ammoo inshallah gaafa biyyi bilisoomti bakka isin seentan laalla jennaan jaraan ammoo dirqamni hin jiru jalaa deebite وين عبتم أدنى ربنا وكجو يسن رادي بتنوتلين ديبنا جو توبدو تنومان سنجا منافقون ما في ما لذا سني أنا أكا بلوما إسلاماتي تي غرتي إسني دامه ما إنيو تسينو بربادم بينه I don't know no منينو والله له نموتو ددي ما يفتح ددي ما درجة إن بينه ما قاعد داي دور سوران بينه والله دبين جبدو والله أنا ما أدري أما اللي خزمنا خنا اللي خنوا أبي يجري أبته الله المستعان ولا ما تصفون نبرتين ولا يرتين جرتو kana fakkaata hojiin ummata gandummaa wal qoqqooduu jechuudha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni sheekotii arrabsitan garuu viidiyoo kanarraa waa hubattan jedhee yaada. Warri maqaa shamarranii taatanii iskiriinshoot gootanii eskii rageettanii shee Jamaal kana fa'a jechuudha. Maalumaaf dhugaa dubbate kan akka sheeticha kana hordofuuf jechuudha. Maaliif dhugaa dubbate jettanii iskiriinshoot gootanii eskii rageettanii tin gadhiiftanii arrabsitan jechuudha. Tammaan silaa maqaa muslimaa himattu kan akka sheeticha kanaati jechuudha. Kanaafi warri dhugaa falmattan galatoomaa isiniin jenna nagaan nuuf tura turtii gaarii.